Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafune gammachuu teessan kofla bune. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota qaroo tube arra seenaa ajaa'ibaa bareedduu takkaan qabadhee isin dhufe. Haaluma kanaan seenaa wal fakkaatu seenaa Toomaas fideetiin jira. Toomaas kun nama qaraatitti laafaatti ture. Abbaan isaa daa'imummaadhaan irraa du'e. Haati mana barumsaa erga galmeessitee akka inni baratu feeteef boodatti mana barumsaa yeroo dhaqee baay'ee itti dheekkaman barumsaa laafaa jedhanii akka haati gorsitu itti himan. Haati baay'ee isa waan jaalattuuf lakkii Toomaas kiyya nama gaariidha jettee isa kana karaa inni beekuun ibsuu fi yaadde haati. Gaafa kana Toomaas xiqqeenya isarraa nama waa tottolchuu waa ittiin xaxxabachuu jaalatu ta'e fedhii barnootaatti hin qabne malee waa shaakaluu xiqqeenya irraa hin qaba. Gaafa kana deemee mana barumsarraa illee taraa meeqa akka ari'amu itti murteessanii turan. Toomaas lammii Ameerikaati. Seenaa kana duras dhageessan jechuu waa malee hin kaafne waan hin kaaseef dhumarratti narraa harkachuu dandeessan jechuudha. Toomaas kun gaa haati mana barumsarraa ifirraa barumsa sadarkaa lammaffaa ifa xumure booda laafina isarraa kan ari'anii mana galchaniif ta'e. Haati Toomaas kana waan feetuuf jecha meeshaalee garagaraa ta'an inni ittiin taphatuuf laaboraatoorii bittee fi meeshaa elektirooniksiitiin akka taphatu gootee fi laaboraatoorii kana keessatti Toomaas osoo shaakaluu ampoolii tolchuu osoo shaakaluu jiru yeroo waan ajaa'ibu yeroo 999 yaalee ayaa ifuu fi inta saakkaan ife jechuun hin milkooneef ampoolii tan ibsuu hin dandeenye yeroo 99 wanti godhee mijjooneef jechuudha. Gaafa kana isaa dhibbaffarratti yaalee ampoolii kana tolchee ibsee booda ibsee saayiba isatti garsiisee saayibni isaa kun jalaa cabse. Ammaas Toomaas nama dheekkamee saayiba isaatiin jecha hamaa jiru hin taane obseetuma irra deebi'ee waan kana tolchee addunyaan duraan isa dadhabaadha jettee akkasitti isa beektu mana barumsa leellee isa irraa ari'uu turan sun deebi'anii Toomaas akka ummata kanaaf ifaati addunyaa ta'etti isa faarsuun eegalame. Seenaan duraa ammoo akka inni laafaa ta'e akka isaan arrabsoo turan akka isaan jibbisiisan quba qabdan ture. Seenaan tanaaf tunillee wal fakkaatti. Arraan tana nama Oromoodhaa ka seenaa tanaa wajjin wal fakkaatus qabadheetiin oduu haala yerootii wajjin deemtu irratti isin kaasee isin himuuf deema. Ummata keenya kabajamu seenaa kana erga dhageenyeerraa kan ka'u ummanni faranjiidha jecha namaatiin duban deebi'u imala isaa kaayyoo isaa dura qofa laalee deemuu danda'u qaba. Ni milkaa'a wanni ati yaadde ammaaf gaarii ta'uu baatullee irra deddeebitee jecha namaatiif bottaan kan inni gaafa atitti milkooytee abbaa qubeedhaa taatee yaamamtu abdiidhaan yoo rabbiin umrii nu dheeresse inshaallah arguuf jiraanna. Ummata keenya nama waan haaraanas boo hamilee keessa cabsu dhiisa. Haa yaalu yaada bareedaa sanuu hin finne warri arrabsoo baay'eef ta'u warri ilaalcha ogummaa keessanillee seeraan ittiin fayyadamne noo akkasii miti dhaabbadhaa bakka jirtanii fi akkanatti beekaadha. Umarratti warra na hordofaa jirtan karaa foddaa qaroo tiiviitiin wanni dhaamuu fedhu milkaa'inni waa torbatti haajama. Waa torban kunis bakka jiran beekuu fi iddoo jiran beekuu fi humna ofii beekuudha. Humna ofii beekuu fi iddoo jiran beekuu kana keessatti imala hanga imala deeman beekuu fi sinqii qopheeffachuu fi obsa qabaachuudha. Kanarratti wanni siin milkoon hin jiru. Ammas waan imala itti deemu kana jechuun irra deddeebiin shaakaluudha. Irra deddeebiin shaakaluu firii isaa arguudha. Milkaa'inni uuma torban kana qofatti gaan isin jaadha. Dubbis isin dheerachuu kiyyaaf dhiifama hin jaa warri chaanala kiyyaaf haara taatan qaroo tube subscribe godhuun dagatinaadha. Seenaa hayyoota birootis bareedduu katana bareeddu qabadhee kan waan hin dhufu deemuuf jecha hanga seenaa bareedduu tabiraa qabadhee isiniif dhufuuf hanga sittuu isin chaanala keenya warri subscribe godhin haara taatan subscribe godha. Warri kun ammoo like share godhu kommentiidhaan yaada keessan nu hin dagatinaadha. Galatooma horaa bulaa deebanaa.